Akkam jirtu daawwattoota beekaatu bakka jirtan hundumattuu nagaan rabbi isiniif haa ta'u. Arragaa barumsa bareedaa tokko barumsa karaa messengerii gaaffii na gaafatame tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa asirratti anis haganaa danda'aminaan deebisuu yaala gaaffii kana isinis koomentii gubbaatti yaada qabdan asirratti tomokroo yookaan yaalii kanaan dura qabdan irratti waliin qabdanii karaa koomentiidhaan waliin haasa'uu dandeenya jechuudha. Namoota tokkoof gaaffii kan ta'an gaaffii garaagaraa waan jiraniif tole gaaffiin har'a karaa messengerii gaafatame kun dhiirri tokko walqunnamtii saalaa irratti yookaan qaamni saalaa isaa xiqqaa kan ta'e durbummaa fudhachuu hin danda'a kan jedhuun gaafatame jechuudha. Asirratti yeroo deebii kana deebinu wantoota baay'eetiin wal bira qabneeti kan deebisuu dandeenyu jechuudha. Waan baay'eetiin wal bira qabnee ilaalla. Dhiirri tokko qaamni saalaa isaa xiqqaa waan ta'eef durbummaa fudhachuu hin danda'u yookaan durbummaa fudhachuu hin danda'a kan jedhu sana dafa namatti yookaan bakka tokkotti hin deebisneen dursa wal bira qabnee wanti ilaallu waan baay'ee jiruuf akkasumas gaaffii obboleessa kooti kanallee isiniifan dubbisa agadumaatti na waliin tura. Tole gara barumsa koraatti hin darbiin dursa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maaliif barnoota tokko waliin ilaalla waan ta'eef akkasumas wantoota gaaffii isinitti ta'an karaa chaanaalii kanaa yoo nu gaafattan akka deebii argattan namana. Kanagaa barumsa garaagaraa akka walii ilaalluuf sabiskiraayib yoo gootan waa baay'eedhaaf fayyadamtu jedheen yaada. Akkasumas mallattoo alaarmii biraan yookaan mallattoo bilbilaa cinaan dhuftu kana hin cuqaasin bira hin darbina. Akkasumas namoonni seentanii daawwachaa jirtan laayik sheer utuu hin godhin hin bayina. Tole gara barumsa koraatti isin dabarsa agadumaatti na waliin tura. Tole waa'ee qaama saalaa dhiiraatiin wal qabatee yeroo baay'ee gaaffiin garaagaraa yeroo isaan ka'an ni agarra. Akkasumas namoonni baay'een yeroo isaan dubbatan yeroo isaan waliin mari'atan ni beektu ni agarra jechuudha. Egaa namni tokko qaamni saalaa isaa guddaa ta'eef yookaan xiqqaa ta'eef miti kan durbummaa fudhachuus dadhabu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni kun gaaffii kan itti ta'u isaan rakkatan qaama saalaa isaanii qaama saalaa dhiiraa kan biraa wajjin wal bira qabanii yookaan waliin madaalchisanii kan isaa dheeraa waan ta'eef kan isaa guddaa waan ta'eef yookaan kan isaa furdaa waan ta'eef kan koo xiqqoodha jedhanii kan isaan yaadan jechuudha. Akkasumatti haala kanaan miti namni tokko qaamni saalaa isaa inchii 3 ol yoo ta'e gaadha yookaan waan isarraa eegamu hundumaa gochuu ni danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee hundaamu qaamni saalaa dhiiraa yoo guddaa ta'e akkasuma irra faayidaa hin qabu maaliif ishee dubartii irratti rakkoo fiduu danda'a dhukkuba yookaan rakkoo maatsanii irratti fiduu danda'a. Akkasumas isheedhaaf walqunnamtii saalaa yeroo godhan nagummaa yookaan gammachuu itti dhaga'amuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf akkasumarra faayidaan inni isaa baay'ee miti. Qaamni saalaa tokko fayyummaa yoo qabaate nagummaa yookaan waan isarraa eegamu tokko hunduma isaa nagummaa yoo qabaate gaadha jechuudha. Kanaachi furdinni isaa yookaan dheerinni isaa akkasumarra waan kiraateriyaa keessa galu miti jechuudha. Dhiirri tokko kan inni durbummaa fudhachuu hin danda'u yookaan rakkoo keessa jira inni kan yaadnu inchii 3 gadi yoo ta'edha jechuudha. Dheerinni isaa inchii 3 gadi yoo ta'e dhugumaa nama yaaddessuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas furdinni isaa inchii 2.5 yoo ta'e gaadha jechuudha. Kanaaf namni tokko inchii 3 ol yoo ta'e waan isa yaaddessuu hin qabu dirqama dheeraa ta'uu hin qabu. Namni tokko inchii 12 yoo qabaate dirqama inchii inni 3 qabu suniif inni 12 qabu sun hojii irratti garaagarummaa qabu jennee waan yaadnu hin qabu jechuudha. Kanaaf waan nama yaaddessuu hin qabu. Kanaaf mee wal bira qabnee ilaalaa deemna waan diippilii keessa ganillee ilaalla waan ta'eef namni kun gaaffii inni na gaafateen isiniif dubbisa. Tole gaaffisaa isiniifan dubbisaa galumaatti mee na hordofa. Maqaan nama kanaa dubbisuun nama barbaachisu waa'ee maqaa isaa hin dubbadhu. Maal jedhaa akkam obboleessa koo nagaa keetii ani ji'a ja'aan booda fuudhuufan jedha. Kan hin fuudhu intalli kun durbummaa qabdi. Akkasumas qaamni saalaa koo baay'ee xiqqoodha. Durbummaa ishee nan fudhadhamu hin fudhadhu jedhee baay'een yaadda'aa jira. Obboleessa koo maal na gorsitaa maal gochuun qaba jedheetu kan inni karaa messengerii na gaafate jechuudha. Gaaffii isaa waliin haasa'an turre karaa messengerii baay'ee deddeebii tokko waliin laachaa turre jechuudha. Nama kana dheerinni isaa hagam furdinni isaa hagam akka ta'e gaafadheen ture. Innis mana yaalaa deemee akka of ilaalchise natti himee ture jechuudha. Kanaaf dheerinni qaama saalaa isaatii inchii 4.5 jechuudha. Kanaaf namni kun hundaa'u gahaadha baay'ee qaamni saalaa isaa baay'ee gahaadha jechuudha. Kanaaf akkasumarra waan tokko wanti isa yaaddessu hin jiru ture. Akkasuma namoota ergi mana yaalaa deemeeti mana yaalaa doktoroonni isaan jedhan sana waan na gaafate kanallee isaanitti himee ergi isaan mari'ateeti baay'ee
gammachuun guutameeti kan inni ajjinaa isaa ture jechuudha. Wanti isa yaaddeessu akka hin jirre karaa doktorotaas dhaga'ee waan jiruuf anillee kanaaf egaa waan kana ijoolleen baay'een rakkachaa jiraachuu danda'u yookaan yaaddaa jiraachuu danda'u waan jedhuuf karaa viidiyootiin nama kana ayyamsiisetan karaa yuutuubiin hojjechuu waan hin barbaadeef jechuudha. Kanaaf egaa qaamni nama kanaa noormaalidha. Wanti isa yaaddeessu hin jiru. Garuu kan inni gaaffii kana gaafachuu danda'ee fi yeroo baay'ee tarii kan nama biraa argatee arguu ta'uu danda'a. Akkasumas fiilmii irraa arguu danda'a. Kana waliin wal bira kompeer godhee yeroo ilaalu kan isaa xiqqoo waan itti fakkaateef durbummaa waan fudhatu itti hin fakkaanne jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een haala kanaan kan isaan of yaaddeessan yookaan rakkoo keessa of galchanii kan isaan of cannaqan qaamni saalaa guddateef yookaan xiqqaateef miti durbummaa fudhachuu kan danda'u. Kanaaf namni tokko walitti qabnee deebinu namni tokko durbummaa fudhachuudhaaf akkan duratti dubbadhee qaamni saalaa isaa inchii 3 ol yoo ta'e dheerinni isaa akkasuma furdinni isaa inchii 2.5 ol yoo ta'e durbummaa fudhachuu hin danda'a. Garuu asirratti wal bira qabnee wanti nuti ilaaluu qabnu qaamni saalaa isaa nagummaa qaba, akkam dhaabbachuu ni danda'a, rakkoo garaagaraa hin qabu kan jedhudha. Yeroo baay'ee namni tokko yeroo walqunnamtii saalaa godhu qaamni saalaa isaa kan hin dhaabbanneef yoo ta'e kun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Namoonni tokko qaamni saalaa isaanii kan hin dhaabbanneef dubbatan walqunnamtii saalaa godhanii waan hin beekneef itti fakkaata jechuudha. Kanaaf miti laayif istaayilii isaanii murteessaadha. Haalli hormoonii wajjin wanti walqunnama jiraachuu danda'a. Rakkoon hormoonii ta'uu danda'a akkasumas balaa garaagaraatiin ta'uu danda'a jechuudha kan inni dhaabbachuu didu. Kanaaf walqunnamtii saalaa wanta inni hin godhanneef miti kan inni qaamni saalaa isaa kan inni dhaabbachuu didu. Kanaaf namni tokko dheerina isaa miti kan inni rakkoo itti fidu yookaan durbummaa fudhachuu kan dadhabu haala qaamni saalaa isaa sun dhaabbachuu fi dhaabbachuu diduu irraan kan ka'e durbummaa fudhachuu dadhabuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas dhukkuba wajjinis jechuudha. Dhukkuba fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa wajjin dhukkuba dabala dhiigaa yookaan damgiffiit kan jedhaman wajjin wal qabates namni tokko walqunnamtii saalaa godhee kan hin beekne tokko walqunnamtii saalaa yeroo inni gochuu jiru qaamni saalaa isaa akka hin dhaabbanne isa gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan walqunnamtii saalaatti yookaan qaama saalaa dhiiraatiin kan wal qabatu dafee fixaa yookaan fedhiin isaa dafee kan dhangalaasu yookaan fedhii isheetu eegin kan dafee fedhii isaa fixu yoo ta'e kun namni kunis durbummaa fudhachuu hin danda'u. Maaliif durbi tokko durbummaa kan qabdu yoo ta'e xiqqoo yeroo ni barbaada jechuudha. Durbummaa fudhachuudhaaf yeroo muraasa ni barbaada. Maaliif namni kun walqunnamtii saalaa gootee waan isheen hin beekneef durbummaa waan qabduuf dirqama ishee qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Utuu isheen qopheessin durbummaa fudhachuudhaaf yoo yaalamu diduu ni dandeessi. Akkasumas ishee dhukkubee waan jechuu waan dandeessuuf namni kun immoo kan dafee dhangalaasu yoo ta'e qaamni saalaa isaa qaama saalaa ishee akka tuqeen yoo isheen kan diddu yoo ta'e akkasumas yoo isheen kan hin qophoofne yoo ta'e akka inni dafee dhangalaasu isa taasisa jechuudha. Ergi dhangalaaseen booda qaamni saalaa isaa deebi'ee waan hin dhaabbanneef durbummaa fudhachuu irratti baay'ee dadhabaa yookaan dudduubatti akka inni hafu isa taasisa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf durbummaa qabdu wajjin walqunnamtii saalaa gochuutii fi durba kanaan dura dhiira kan biraa wajjin walqunnamtii saalaa goote beektu wajjin walqunnamtii saalaan godhamu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Durbi durbummaa qabdu walqunnamtii saalaa goote waan hin beekneef ishee qopheessuun hormoonii ishee akka daddafe akka kaka'u yookaan sochiin dhiiga isheetii ho'inni qaama isheetii akka dabalaa deemu dhangala'aan naannoo qaama isheetii akka dhangala'u akkasumas fedhiin ishee akka itti ka'u yookaan fedhiin ishee akka kaka'uuf qaamni ishee ooppenii akka ta'u gochuudhaaf sirriitti qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf utuu kana hin godhin walqunnamtii saalaa gochuudhaaf yoo jalqabamu gaa koon duratti jedhee akka namni sun dafee dhangalaasu isa taasisa jechuudha. Isa booda gaa rakkoo keessa akka inni galu yookaan durbummaa sana akka inni hin fudhanne isa taasisa jechuudha. Kana fakkaata. Inni kan biraan egaa asirratti kan nuti beekuu qabnu yeroo tokko akka carraatti egaa asirratti waan beekuu qabnu durbi durbummaa qabdu tokko walqunnamtii saalaa yeroo gochuuf jettanii akka durbummaa akka dubartii kanaan dura walqunnamtii saalaa gootee beektutti haala noormaali ta'een nama sana wajjin walqunnamtii saalaa gochuu ni dandeessu jechuudha. Utuu rakkoon tokko itti nagaamin dhukkubni tokko itti nagaamin kanaan duras dubbadheen ture waa'ee kana. Uumamaan yeroo tokko uumamaan kan ta'udha jechuudha. Yeroo tokko durbummaan ishee yookaan qaamni saalaa ishee uumamaan bal'atee yookaan durbummaan ishee bal'atee kan dhufu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana dhukkubbiin tokko itti nagaamin rakkoon tokko itti nagaamin walqunnamtii saalaa gochuu ni danda'ama jechuudha nama kana wajjin.
Kanaaf durba taatee dhukkubbiitti dhagahamuu dhiisuu ni danda'a. Durba taatee dhiigni dhangala'uu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko durba akkasii wajjin wal qunnamtii saalaa yeroo godhuu fi durbummaa ishee rakkisaa ta'e yookaan dhukkubii kan dhangala'u yookaan noormaalii uumamaan durbummaan ishee kan jiru wajjin yoo wal qunnamtii saalaa gootu diddummaa qaba jechuudha. Kanaaf dheerinni qaama saalaa isaatiif furdinni qaama saalaa isaatii asirratti akkasuma waan isa rakkisu hin qabu jechuudha. Haala ka'uu fi ka'uu dhiisuu irratti akkasumas rakkoo garaagaraa rakkoo uumamaa dhukkubaa wal qabatee kan inni rakkatu yoo jiraate malee kanaaf dhiirri qaamni saalaa dhiiraa durbummaa fudhachuudhaaf inchii 3 ol yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Tole egaa barumsa keenya irraa kan akka nuti waliin ilaallu barbaade egaa karaa messengerii gaaffii na gaafatameen hundumti keenya akka beeknu yookaan akka barannu waa'ee barbaadeeffannaa isinis dhiyeessuu barbaade jechuudha. Barumsi koo irraa kana fakkaata waan xiqqoo tokko akka irraa baratan yookaan akka irraa hubattan nan amana. Egaa namoonni kan biras akka irraa fayyadamaniif sheer gochuu hin dagatina. Baay'een isin jaalladha. Aga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Barumsa koo itti aanutis akkasuma barumsa waan tokko irraa barattu yookaan yoo dhaggeeffattan yoo agartan akka isin irraa fayyadamtan kan amanu tokko isin biraan ga'uuf itti qophaa'an jira egaa ittiin isin fayyadadhee waan yaadu isin biraan ga'a. Aga dhumaatti na waliin tura baay'een isin jaalladha. Nagaan naa jiraadha.